ati dhaloonni qubeen fudhattaa fi muramte gadaateettu gadaa barnootaatii fi muramte afaan keetiin barattee fi muramte afaan keetiin barsiiftaa fi muramte lagaa waliin qoodduu fi muramte amantii waliin hirtuu fi muramte tokkummaa itichitaa fi muramte oromummaa gabbiftaa fi muramte oromiyaa bulchitaa fi muramte ati dhaloonni qubee barnoota akkaataa fi muramte Jadi afaan keetiin baratu gammada Jadi afaan keetiin baratu warra mana qabneef akka isaan mana ijaarrataniif mana isaanii gargaaru bishaan dhagaadhaan warra bishaan isaanii baachuu fi warra waan nyaatan nyaata kennu warra uffata dhabaniif akkasiin uffata laattan sagan akkasiin gootanii fi isin jajjabeessaa jechuudha. Maal kunis amala aktii yookiin amala ispoortii nyaata of keessaatti mul'isuu danda'u jechuudha. Amala gaarii qabaachuu keessaa kan mul'isu hojii gaarii keessaa nyaachuu hojii gaarii qabaachuu keessaa kan mul'isu immoo maalidha? Amala keessaa nyaachuu. Kanaaf akkasiin isa kana hojjettanii fi isin jajjabeessaa jechuudha. Anis amma dandeettii si bira dhaabee yoo namni dhukkubsate jedhaa inni gaafannee saayidanii gaafannee kun hojii keenya isa gaarii kana ittiin mul'isuuf lammataan immoo dhaloota sadaaf kan biraadhaaf baatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma dhaloota jaarraa daddabaafaa yookiin dhaloota qubee ta'anii jirraa inni nuti haala jechuudha. Sanu caalaa ta'uudha jechuudha. Sanu caalaatti qalame yookiin sanu caalaa danda'u jechuudha. Uumamuu danda'u malee kan gadee akka hin uumneef isinis hundi keessa madaraadhaa qabu jechuudha. Asirratti yaada isin qabu taanaan ani yaada koo fiteeraa yaada isin bira jira taanaan hin fuudhaa jechuudha. Dhaloota qubee ta'uu kootti gammachuu guddaan isinitti dhaga'ama. Innis dhaloota afaan isaa beekee ofii isaatiin of beekee ofii isaatiin of jiraachisuu ta'utti gammachuu guddaa isinitti dhaga'amu qabaachuudha. Nunis saayyoonni keenya abboonni keenya dabarsanii nutti kennan kana galmaan goota nurra jiraataa jechuudha. Akkaataa barbaachisaa ta'etti haala barbaachisaa ta'etti itti fayyadamuun nurra jiraataa jechuudha. Yeroo keenya haala gaariidhaan itti fayyadamuun aarsaa kaffalame dhufe kana akka salphaatti ilaaluun nurra hin jiraatu. Hundumti keenya iyyuu imaana nutti kenname kana aarsaa kaffalame nutti dhufe kana aarsaan kaffalame aarsaa dhiigaa aarsaa lubbuu waan ta'eef hundumti keenya itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Dhalooti kun baraa nuti laattee jechuudha. Keessumatti immoo warreen gorsa kana argachuudhaaf carraa arganne yaada kana argachuudhaaf warri carraa arganne warri hubanne aarsaan kaffalame akka dhufe warri hubanne sirriitti itti fayyadamuu danda'uu qabna jechuudha. Oromoodhaaf biyya keenyaaf dhaloota kanaaf nuti ibsaadha jechuudha. Ibsaa jechuun wanta dukkanaa tokko wanta mul'anne tokko kan mul'isudha jechuudha. Wanta dukkanaa ta'ee ifatti warra baasu wanta gaarii hin taane kara gaariitti warreen deebisu ta'uun dura jiraataa carraa kanatti ni galatama.
sagaaficha jammartu.
Tourist times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring on top of the
tumanii hojiin ala godhanii rafin ala qabe iddoo aartii hojjennu. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring.
Oromoo